sagantaa kiyyaatiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Warri gartee salaamtaa tanan jenne yooyyaa yaa ilmaan ayyaa isiniin jenne harka fuune. Arra akkuma beekamu obboleeyyan keenya kan amantii kiristaanaa hordoftan Taayyee Danda'aa hoogganaa kiyya jaba akkaan jaaladhuu fi kabaju isaan hangafee baga ayyaana isin gahee jenna. Eega nuti ayyaana godhanne boo ayyaana meeqa nurra godhatta maali dillummaan ayyaanaa kun si'eele so baga ayyaanaan isin gaheen jechaa jira. Ayyaana kana keessa ayyaanni kadadaa ka gammachuu ka araaraa ka gartee milkii isiniif haa ta'uun jechaa jira. Garuu ayyaanni sheeyxaanan ilaallatu sheeyxaantichaan rabbi isa haa dabarsuun ja'a jechuu ayyaana kanan sababeeffatee so baga ayyaana geessan gaaboo ayyaana gaarii isiniin jenne isin hawwina. Amma duraan dursuudhaan kara sagantaa kiyyaatiin seenaa sagantaan xiyyaarra ummata kiyya kabuqqee gargaarsa isaanii sigalee ijoolleen teenya kabajamtoonni warri Facebook kanarra dhageettii qabanii fi TikTokeraan dhageettii qabanilleen gargaarsa isin gaafachuu yaa'an. Namni wanni wal qabaachuun barbaachisuuf tana. Namni wanni wal qabaachuun barbaachisuuf ka sagalee qabu yoo maallaqa hin qabaanne sagalee namaa ta'e sagalee taamte san sheer godhi yoo sagalee ta'uu hin dandeenye. Yoo maallaqa qabaatte maallaqa kenni. Yoo yaada qabaatte yaada gaarii kennadhu. Ummata keenya gargaaruuf deemu kana cinaa dhaabbadha. Gargaarsi kun eessa keessa hordofa. Gargaarsi kun kallattii nagaa akka hin qisaasamne waan ummata fayyaduun akka gayamu hordofa. Koominiitiin eessa jirtan? Koominiitiin Harargee jettee, Afooshaa Harargee jettee, gosummaan ta'u walqooddu takka eessa jirta? Arra gartee warri sigatu jiru ala jeesi ajjeesaan jiru. Noole jeesi ajjeesaan jiru. Anniyya jeesi ajjeesaan jiru. Oromo jeetii ummata Harargee buqqisaa jira jechuudha. Tanaaf tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaan kee sibiila. Tokkummaan kee hadiida ta'uu qaba wanni nuti siin jennuuf tanaafi jechuudha. Sigalee. Sheekotiin manzaraa eessa jirta? Warri subhaanallaa jee ummata kanarraa gartee sabbata hiikuu ture. Warri gartee Aishaan akkana miitirkishoon akkana jettanii gartee dahaba morma ummata keenya duwwisaa ture. Warra jaartii dahabatti uffifnee muhaadaratti ergine dahaba malee qullaa nu galchaa ture. Dahaba boochiftanii sigalee hadiisa kanaa fi istoorii arabaa tanatti guuttanii sigalee. Beera gartee duwwisaa turtan sun sheekotiin manzaraa arra eessa jirta? Yeroo warri ati gurra duwwiftu sun arra gurra baarumni qawweedhaa diinaa gurra duuchu jiru. Sigalee. Beekadhaa ummanni keenya wanni hubachuu qabdan. Wanni takkatan jala murtanii beekuu qabdan amaara isin jettan caalaa namni nu jibbu soomaleedhaa beekadha. Soomaleen osoo dandayamte Oromoo tana guutuu mooyyee takkan nayiteeti maashinatti bante juuza godhattee dhuyidii beek. Namni haga jara kanaa Oromoo jibbu. Dhugaan siiman. Sigalee. Walirra diddibuun as ichi jechuun hin ta'u jechuudha. Sigalee. Gaduma qabnee rakkoo ummata keenya yoo ummata keenyaaf sagalee taana jenne gaqqabnee rakkoo ummata keenyaa dubbachuudha jechuudha. Sigalee. Gaqqabnee dubbachuudha. Muslimaa maarreedhaa miitirkishuu soomaleen gartee waan ati hariiroo ati gartee hayyoonni keenya yoo kana jenne maarree bada yoo kana soomalee fi sareen tokko. Sigalee. Shezizu walaikum salam bagana gandufte soomalee fi sareen tu saree yooka gaarii dhooyte qofa si kabachi. Dhugaan siiman namni soomaleen Oromorra jibbitu hin jiru. Maaliif akka isin jibbitu naan galuun? Sanuu ilmaan kuushii jenna. San gubbaan ilmaan muslimaati waliin jenna. Namni qixa soomaleen amma Amaaraatu Oromoo jibba, nafxanyaa Oromoo jibba adeeroo. Qabsoo takka hogii qabsaawan jecha kana yeroo hundurumaan sii deebi'e. Waan takka diina gootaaf saniif hayyoonni keenya nafxanyaa diina nu godhe malee nafxanyaan Oromoo fi nafxanyaan waluma qixa wal gatuu turan. Welcome bonii. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Namni soomalee caalaa nu jibbu hin jiru. Nafxanyaan nu dhufte, maarreen nu dhufte, miitirkishoon nu dhufte, mee wahiin siima.
gaafa Hayila Sillaaseen qabate Hayila Sillaasee hojjetaatee Oromoo dha'uu turte Soomalee. Gaafa Dargiin qabate eegalolli Soomalee hojji godhamee xumuramee booda Dargii hojjetaatee Oromoo buqqisuu turte. Tigreen numaatu mootummaa isaaniitii dhiisiga. Tigreen mootummaa isaaniiti. Yeroo hunda isaanii fi warri nu keessa jiru adareen takka yeroo hunda gartee bakka Oromoon namni Oromoo dha'u obboleessa isaaniiti. Namni Oromoo ajjeesu rabbii isaaniiti. Sigale. Namni Amaara caalaa nu fixu jiru Soomaleedha jechuudha. Bahara arra kadhannu kana guutuun ka Oromooti. Ni beeyti. Dachii teenyaaf nu jibbiti. Amantii teenya laaltee nu kabajaan jirtu. Qabeenya keenyaaf nu jibbiti jechuudha. Arra gartee uummanni keenya buqqa'eeti akka ta'u wallaalee mancaa gartee uummata keenya irratti haraam godhanii irraa guuranii sigale waraana gosa addaatti naqanii uummata keenya irra deemu jiranii jechuudha. So uummata kana gartee dhugaa walitti himnee gargaarsa uummata kana koominiitiin Oromoota biyya alaa jirtan. Sheekotiin manzaraa ta biyya alaa jirtan. Ta guyyaa dheeraa jummarratti asii sheeyxaantichaa du'aayi godhaa ooltan. Sigale. Gartee afooshaaleen adda addaa tan gosummaan Harargee diidanii sigale. Wallaalaa fi wallaaltuun Harargee diide afooshaa ganda abalu, afooshaa ganda biitirkishoo, afooshaaleen sun hundi arra gartee akka Harargummatti akka Oromummaa dhawamaa jirta malee namni gartee kun ganda alaati jee sibira kutu jiru. Kun gosa alaati jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa nooleeti jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa jaarsooti jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa anniyyaati jee namni si qusachaa jiru jechuudha. Diinni walii qabeessi dha'u jira jechuudha. Ati asii ganda wal qooddaa jechuudha. Asii balbala wal qooddaa jechuudha. Kijibdoonni gartee maarree qabeenya qabu miitirkishoo qabeenya qabu jettu faarsee bulaa kana si jaareeti akka Oromoon naannoo biroollee sin gargaarre hayyoota naannoo biroollee orjoollee teenya tana ta afaan dhedheerattu tana miidiyaarraa arrabsiisiisaa oolaa sigale arrabsiisiisaa oolaa. Harargee duraan diinan qabne diinatti bitanii jechuudha. Dhugaan siimaa Harargee bineensaa jaalata. Sabaa sablammii guutuu Harargeen uummata ziqee qulqulluu ji'ee jaalataa jechuudha. Arra gartee hayyoota naannoo biroo tuqanii maarree naannoo biroo tuqaniiti gartee baalagee miidiyaa irratti ol yaasanii gartee warri ati maarree keenya jettee jala oriitu kun sigalee ijoollee gartee namarra jaaree faarsee bulaa mataa isaanii jaarratee afaan dhedheereessanii uummata guutuu arrabsanii sigalee uummata guutuu diinnu godhanii jiranii jechuudha. Uummanni keenyalleen afaan baalagee ilaaltanii Oromoonni kutaa biroo wallaahi billaahi. Arra Harargee qofaa mita buqqa'u jirtu. Booranaa buqqa'u jira. Sigale. Baalee buqqa'u jira. Gujii buqqa'u jira. Wallootu dhiigaa jira. Oromummaan dhiigaa jirra. Sigale. Oromummaan dhiigaa jirra malee durriyyee gartee ganda maqaa dhawattee ana goota abaluu ana miitirkishoo abaluu jettee asii hayyoota keenya xiqqeessitu. Marroo dirribaa xiqqeessitu. Taayyee danda'a xiqqeessitu. Jaawar Mahammad xiqqeessitu. Daawit Ibsaa xiqqeessitu. Durriyyee tana laaltanii gartee tun gartee Harargee miti ifuu bakka hin buutu. Waan ifuu jiruun paaswordii gaafatteetu maqaa Harargeetiin giiftii harkadhaa. Maqaa Harargeetiin warra gartee abbootii qabeenyaa kanarraa waa harkadhaa jettee wal jaartee deemu jirtu malee. Sigale tun diina Harargeeti malee Harargeellee miti jechuudha. Tana laaltanii warri kiisha keessan harka keessan kiisha keessa qabachaa jirtaniis harka keessan hiikkadhaa. Sigale. Warri gargaarsa kana hoogganaa jirtanii gargaarsa kana oofaa jirtanii gargaarsa kana gartee amma dheengadda yaadataan ergeeti gartee ruuzaa fi wanti seelana geessaniif jechuudha. Fannoon irraa guysitee fudhatte waan sana. Maaliif humna firraa dhoorkaniin hin qabanii jechuudha. Gargaarsi kun waboo ichi jirtu mari'atamee haalatti gartee uummanni sun uummata roorroo dhoorkachuu danda'u. Uummata qawween isaanii haarayaatii miti buleessu. Gargaarsi kun gargaarsa ruuza bitoozoon hin taane gargaarsa seelana bitee boru gartee hay arra gartee bakka isaan buqqisanii fidan kanatti yoo nyaatatti bitte bakka irraa buqqaan san qabatteeti ammaas bakka tanaaf qophooyti jechuudha.
ammaas dura ol buqqaaniiti ichitti ruuzetti bitta bakka irraa buqqaan san ummanni keenya deeffachuun dirqamaa jechuudha sigale gaafiin teenya ilaa jijjigaa gadi ta'uu qabdi jechuudha namni nu leelu nuti maaliif nama illa namni nu laalatu nuti maaliif nama laalanna hay nuti xiiqii keessan gallu nuti namaa miti nu harkan qabnu sigale aktivistoonni isaanii bar osoon ifin qusatin dubbachaa jiranii nuti namaa gadi kan if qusachaa oollu sigale warra siyaasaa teenya abada maarree teenya wanni feete abaddu ummata jirurra siyaasaa dalaytaami biyya jirtu hooggantaami biyya buqqisanii fixan harar jala fidan harargee oofanii muyyaalee fudhatan baale fudhatan maal bulchuu deemna mee maal hoogganuu deemna mee sigale kana namichi qindeeyseeti gartee shayxaantichi akka gaaritti sigale akka oromoon buqqaatu akka oromoon tuffatamtu akka oromoon xiqqaattu godhee jennee informationa keeysoo ozoon lolli kun hin eegalin hin barreessuu ture isin himuu ture sigale namni na dhagee hin jiru namni gurra naa kenne hin jiru sigale cufti gartee faarsee bulaa ta'eeti faarsee bulaan gandan nu galeeti saba biroollee nu diino godhe sigale sigale faarsee bulaan ganda lammii biroollee diino nutti godhe akka bardura harargeen tuqamtee amaaraa sagalee ta'a barbo walaayitaa hambaataa sagalee ta'a barbo arrabar oromootuma kutaa birootu sagalee ta'a jennee kadhachuu jirra bar waa kennaa dhiisi kana hunda maaltu godhe faarsee bulaa arraba dheeratu kana agartee maarreen jaarratee ummata arrabsiisu kana godhee jechuudha ummanni keenya kun gartee bakka nam tokkollee hin bu'u harargee cabse arsiin numa cabsa arsii cabse wallaggaas walloos gujiis booranaas numa cabsa harargeen kophaan cabtu yoo harargeen cabte isin hundaa caba shawaa caba sigale ifiijiina dhugi jejan dadaan arra dhiiga ummata boordararra jiruuni shawaa keessa ciiftee farshoo ta'e nagaan dhugu jirta jechuudha arra dhiiga cinaasan gannaqamu jiruuni adaamaa keessa ciiftee dhuufuu yaasu jirta jechuudha siree teessirra baate sigale arra dhiiga gartee muyyaalee gannaqamu jiruuni sigale ati gartee awaasaa fi bishooftuu keessa bashannanu jirta jechuudha gatii baale kafalamu jirtu arra riiraan maal keessa jirti ummanni riiraa maal keessa jira ummanni dungoo tahee akka dungotti bobahee gartee ifa arraatittiin bashannantu kana ifa ilma abbaa gadaatu gartee biyyattiin bulcha jettee ifi kijibu jirtu kana ifa finfinneen tolte calaqee gartee shayxaantichi si sosobu jiru kana bar warra riiraasanii bar warra cinaasan kana bar warra muyyaalee kana ka gartee dhiiga isaa kafalee gatii isaa kafalee lubbuu gartee jijjiirraan qabne kafalee sigale arraati kachi finfinnee keessa shaashaa jettu gartee warra finfinnee keessa si cabse hunda sirraa cabse warra kana bar sigale warri khuyyoochii cabe sigale warri khuyyoochii cabe si hanqattiseeta akkuma buqqaatiin finfinnee irraa mililik buqqaase oromiyaa guutuu wal geesse capha warra daangaa kana oromiyaa guutuu wal gahuu ta'a jechuu cabne yoo arra kaateef dhaqqabuu baatte yoo arra kaateef baraaruu baatte yoo if sossobuu tana dhiisuu baatte ilma keenyaatu aangorra jira mootummaa keenyaan bulu jira mootummaa adeero mootummaa keewwanni jaamu addunyaarra hin jiru sigale sirna PP biyya bulchu jira sirni PP yoo fedhe si gargaara yoo siyaasaa isaatiif faayidaa taate si gargaara yoo siyaasaa isaa miite si gargaaru sigale tana gurra keetitti himi PP dha ka biyya geggeessu jiru PP dha ka biyya hoogganu jiru PP tana keessa Amaaraa jira Soomalee jira Kambaataa jira Walaayitaa sabaa sablammii guutuu jira Oromoonis hirmaannaa biyya takka waan wali qabnuuf hirmaannaa fudhatte qaallichi afaan Oromoo dubbatu muummicha ministeeraa ta'eedhaaf ilmi Oromoo biyya bulchaa jira jechuun hin danda'amtu ilmi Oromoo kanatti jettu ka durooyinii bitee si fixu jiru ilmi Oromoo kanatti jettu ka abbaa gadaa rashansiise ilmi Oromoo kanatti jettu ka Oromoo buqqise ilma Oromoo kanatti jettu
Oromoo godaansisee sigalee halkanii guyyaa tuullaa midhaan isaan tuulan jalaa gubsiise ilma Oromoo kanatti irra jirtu. Maaliif siyaasaa isaatiif barbaachisaa jechuudha. Oromoon miskiinumte gaafiin gaafattu waa'ee garaa yaaddi. Oromoo yoo nagaa dhabde waa'ee nagaa yaaddi malee waa'ee Finfinnee yaaddu. Waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yaaddu. Waa'ee gartee Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yaaddu. Waa'ee daangaan kiyyaa saraaramuu yaaddu. Sigalee. Waa'ee nageen abuusii qofa na kadhatti soo paartii isaatiif kanaa isa barbaachisaa jechuudha. Sigalee. Tanaaf waan paartiin isaa barbaaddu godhu jiraa jechuudha. Sigalee. Saniifu ilma Oromoo biyya bulchuu jira, maarree Oromoo biyya bulchuu jira, miitirkishoo Oromoo biyya bulchuu jira waan juutan gubii gatii jechuudha. Ummanni keenya diyaaspooraan biyya alaa jirtu soo gargaarsa kana afooshaa ozoon hin jenne, masgiida ozoon hin jenne, sheekotii manzaraa ozoon hin jenne, sigalee xiqqaa guddaa manguddoo biyyaa ozoon hin jenne, dubraa dubartii ozoon hin jenne gargaarsa kana baatanii bira dhaabbatanii kallattii inni deemutti oofu. Kallatti waan ummataa faayidaa qaba. Ummata kana keessa madoo jira. Madoon kun wallaanamuu qaba. Ka garteen gandarraa buqqee jira. Ka gandarraa buqqee kun tajaajilamuu qaba. Qeeroochi keessa jirtu tana ijaartee hidhachiiftee daangaa isii haga jijjigaa gaditti akka kabachiifattu goosisuun dirqamaa jechuudha. Har'a mootummaa naannoo Soomaleetu ummata keenya dha'u jira jechuudha. Kun waan asichi qabnu qabdu jechuudha. Hidhataniiti baay'inni dhufee fi qophaawanii makiinaan raashinni bu'aa fi yaada tokko malee yoo rasaasni duraa irratti makiinaan supplies ta'aa fi loojistikiin gartee jijjigarraa qophaawaa fi sigalee hamadoo isaanii bashannananii sadarkaa helikoophteraan fuudhanii wallaannatanii irra jiranii jechuudha. Sigalee sadarkaa san irra jiranii jechuudha. Oromoon garuu sadarkaa waan nyaatu dhabee irra jira jechuudha. Mee osoo mootummaa ta'e taate amma mootummaan Soomalee sun mootummaa teenyaa biyya bulchuu jira osoo jette dhugaadha. Irraa fayyadamaa jirti. Irraa gargaaramaa jirti. Dachii isaanii hawaashii gaditti waan jalsan kaayyoo isaanii boonaniiti lafaan gaachuu jiru. Ilma keenyaa biyya bulchaa yoo jedhan isaan farraani fakkaatti jechuudha. Barati ilma keetiin biyya bulchaa du'aan kee sagalee nama sagalee sii ta'u fuudhanii hidhanii bira. Nama sagalee sii ta'u fuudhanii hidhu jiranii bara. Ilma keeti maaliif si gargaaruu miti nama si gargaaruuf sagalee sii ta'u jiru maaliifidha? Nama sagalee sii ta'u maaliif sodaachisa? Si gargaaruu waan guddaa'u, madoo teessii wallaanuu waan guddaa'u, diina daangaa kee dhufee cabsee sisseene sirraa deebisuu waan guddaa'u. Maaliif gartee namuma sagalee sii ta'uu manarra maaliif milishaa dhaabaa? Sigalee. Saniifu osoo ilma keenya biyya bulcha jedhanii kan irraa fakkaattu Soomaleedha. Soomaleedha. Boontee aktiivistoonni isaanii jijjiga keessa ta'anii magaalaa guddoo keessa ta'aniiti dhukkee irraa kaasaa jira. TV'n kaarramarraa ichi keessa taa'eeti mootummaa isteetaatiin fandi ta'a. Mootummaa naannootiin fandi ta'a uummata Oromoo arrabsaa jechuudha. Dirree dhawaa keessa taa'e. Dirree dhawaa keessa taa'eeti arrabsaa jechuudha. Nuti garuu dirree dhawaa keessatti intala takka miciyyoo nurraa ajjeesan lakkuu wajji nurraa duute. Sigalee nasiyaa ziyaad isiif namni sagalee ta'u mana hidhat deemaa jechuudha. Mee biyya guutuu dhiisi. Garuu kabiroo dirree dhawaa keessa taa'ee jijjiga keessa taa'ee bakka fedhe taa'eeti fedhu Finfinnee taa'ee sigalee dhukkee irraa kaasaa akkana godhaa jedhe boonee hidhuunii isiitii mindaa akka falamaaf badhaasa akka namaaf jechuudha. Yoo ilma keenyaa biyya bulcha warri kun jee warra kanarraa ni fakkaatti jechuudha. Obboleeyyan sitti gaba. Saniifuu ilma kiyyaa maarree kiyyaa biyya bulcha miitirkishoo kiyya bulchaa sigalee dhiisi firraa. Kana firraa dhiisi. Kana gubii gati. Wanni kanaa gartee faashina dur dabre dhayi jala. Saniifuu uummata keenyaaf sagalee ta'uun yeroon isaa amma. Ka hiishaawaa qabu kennachuun yeroon isaa amma. Oromoon tun ammaas gartee tokko caphee tokko yoo taa'e cabinsi tokkootiis boruheeti.
itti sigale harargeen ichirraa cabtu shawaa miti harargeen ichirraa cabtu wallagga miti harargeen ichirraa cabtu wal kutaa oromiyaa guutuu miti booranichi cabu simida baale cabu jiru kun simida sigale deemtee calaqqee ati keessa teessu kana si dhufuu teessi jechuudha amma gubbaa gatoo qaceelee garta bishaan mataa dhangala'ee miila hanqatuu jedha saniifu ummata keenya bira dhaabbadha ummata keenya gargaara ha gargaarsan qabne sagalee tana sheer godhaa waliin nu gaya ummanni keenya hadaan garraa arra gargaarsa keessan barbaada dubbii isinirraan barbaadu maarreen bulla miitirkishoon bulla waan jaamu isinirraan barbaadu diyaaspooraan faayidaa irratti hundaa'ee haasawu nuti garuu dhugaa ummata irratti hundooyinee haasoy nuti dafqaan bulaadha la faarsee bulaa miti kitaabul jismi keessa jechoonni hundinuu abbaa qabaa jechuudha kaniin faarsee bulaa kenneefis kaniin dafqaa bulaa kenneefis addaan gartee la warra kiyyaa kana fa'a jechuudha saniifu awwannin isin kadhadhu wannin isin hinju warri asi wal diigu jirtan warri asi sagalee walirratti ta'u jirtan rabbii muhammaditti amanaa rabbii keessan sodaadha ummata keessan kachiibu qa'u jiru sallaala warri asi gosa jala mataa qabatanii gartee maqaa gosaatiin ummata irraa waa guurtanii biyyatti investimentii godhuu barbaaddan laal anamma waan akkanaa gaddeebi'ee saaxiluun narraa fakkaattu malee tokkottiin isin beeka irra guddaan namaa chipsii lama nyaata arraarra isinin hin jedhu guyyaan wajji bo'aa olee galgala piippii gabaasa galcha guyyaan wajji bo'aa olee galgala akka gartee oromoon akkamittiin diiguu qaba namni mataa walii qabatee namni gartee rakkina kana gargaarsarra walii galee hay namni gartee arsii fi harargee wal arrabsuu dhaabanii wallaggaa fi walloo wal arrabsuu dhaabanii oromoon wal arrabsuu dhaabdee mee malli maali jettee oromoo wal mari'achuu eegalte akkamiin godhaa jeeti gartee ordara warra sheeyxaanticharraa fudhachuu sheeyxaanticha arkuu hin danda'u sigale warra sheeyxaanticha ergaturraa fudhataa bulaa jedhu obboleeyyan kiyya sigale cufti tokkotti namni chipsii lama nyaata jechuudha saniifu ummata keenya cinaa dhaabbadha ummata keenya cinaa dhaabbadha itti aansuudhaan oromoon yeroon ati humnooytu amma ansiifine Itoophiyaan tun akka biyya Awurooppaati. Biyya Awurooppaa keessa Faransaay jira, Jarmanii jira, Ingilizii jira, Maalii jira. Narraa lakkaa'iga. Itoophiyaan akkasimma. Itoophiyaa keessa Oromiyaa jira, Amaaraa jira, Tigree jira, Walaayitaa jira, Soomaaliyaa jira, Affaarii jira. Awurooppaadha Itoophiyaan amma. Bakka tanatti humna qabu qofaa jiraata. Awurooppaa keessa Faransi kophaa humna jabeeffatti garuu Awurooppaadha. Jarman kophaa humna jabeeffatti garuu Awurooppaadha. Itoophiyaan akkasi. Oromoon humna sii jabeeffachuu qabdi. Woboo isii dhageeffattee gargaarrachuu qabdi. Namni waraana hin qabne, namni humna hin qabne. Sigale numa booha. Arra osoo humna qabaatte, arra osoo waraana qabaatte. Arra osoo gartee hoogganaa siyaadu akka dammaqaa mokonnon gartee amaarri bakka jirutti hidhatu qaba je'ee akkasitti onnatee ummata isaatii dubbatu hoogganaa akkasii osoo qabaatte sigale arra rakkattuu jechuudha arran boochuu jechuudha arra haati teenya gartee daangarraa buqqaatee hin cinqamtuu jechuudha sigale kana dhabaan nu godhe kana dhabaan nu godhe maali jaarmaya dhaba hayyoota keenyarra bobba'u marroo dirribaa xiqqeessu marroo maal fida amata meeqa lole maarree meeqa lole miitirkishoo meeqa lole maal fida jennee gartee nama lubbuu nuu kenne sigale arrabatti kennu kana kanu xiqqeessi sigale hayyoota keenya jabeeffachuu Jaawar Mahammad gartee gargaar wanta godhe kabajuu dhiifnee miilaan irra deemu arra namni akka dhugaan siiman jala mure namni akka Oromoo hayyoota qabu hin jiru namni akka Oromoo qawwallee harkaa qabu hin jiru namni akka Oromoo humnallee qabu hin jiru
garuu akka oromootis wal dhaga'uutti hin jirre hin jiru jechuudha. Hay maalumaan nubbee buleessu maaltu nubbee wanni ummata birooti hin arkamin tanu arkamte maali? Mee wannummaan naannoon Amaaraan harkatin tan Oromoon harkattee namicha kana jala siree qabna jettuuf maali meenaa? Naannoon Amaaraa bar yoo hooggansaa isaanii tokkoffarra jira. Yoo hidhannoo isaanii tokkoffarra jira. Yoo hooggansa keessaa nama hedduu qabaachuu isaanii tokkoffarra jira. Yoo diinagdee qabaachuu isaanii tokkoffarra jira. Osoon akkanaati bar sirritti ciniinnatanii lolachaa jiranii bar. Mee ati maal harkatteeti kan gartee sheeyxaana jalattiin sheeyxaanni haadhiiga namaa dhuguu? Sigale? Sheeyxaanni haadhiiga namaa dhuguu jettee sheeyxaana jalattiin kursii qaba kanati jettu mee maal harkatteeti? Mee faayidaan ati Amaararraa harkatte maali? Faayidaan ati Tigrayirra mootummaa kanarraa harkatte maali meenaa? Sigale? Du'uu baqachuu abbaan gadaara shanamuu artistiin Hacaaluun faan du'uu hayyoonni baqachuu hayyoonni hidhamuu takka taayee danda'a hayyoonni gurguddaan kun sirraa hidhamanii afaan keessa lugaamanii sigal duubaan muka si dhiibu kana malee maal harkatte mee mootummaa kanarra naayime sigal mee naayime hin jiru jechuudha bar arra millikfaa nuti seenaa dhageenye bar waan abiyyi Oromoo godhu jiru ijaan harku jirraa bar warra bar gaafa mililik jiru san faatu warra gaafa Haile Sillaasee lubbuun jiruutu akka Mararaa Guddinaa kun warra gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam lubbuun jiruutu namni takka Oromoon akka qaallicha kanaatti namni Oromoo ajjeese namni Oromoo xiqqeesse namni Oromoo buqqise hin jiru jeesitti himu jira bar maaliif jarri kun akkuma naafi ati gocha abiyyi ijaan harkaa jirrutti gocha mililikillee arkuu turanii jechuudha. Gocha Haile Sillaasee arkuu turanii jechuudha. Gocha Daargullee arkuu turanii jechuudha. Sanii wal madaalchisanii fidaniiti xiinxalaa miti beek waan harkanirraa si himu jiranii beek. Waan harkanirraa si himu jiran. Naafi ati bar nafxanyaan akkana nu godhee nafta xiinxalaa fi waan abbootiin keenya nu himanirraa haasa'u jirra. Isaan bar waan himinarraa haasa'utti hin jiran harkarraa haasa'u jiranii. Haile mililikirraa eegalii haga mootummaa wayyaanetti yoo walirra deebifne waggaa 8 kana keessa nama qaallichi kun dhiiga dhugee fi kan mililik dhiiga dhuge yoo wal bira qabne walitti maluu jechuu jiranii bar. Ardii samii jechuu jiranii bar. Sigale. Ardii samii jechuu jiranii bar. Yoo kanan amanne yoo harkaan amanne maal amantare? Mee maaluma harkannee tiree kan nuti gan namicha kana jala kursii qabna jenna. So saniifuu amma dubbiin wal gahuuf deemti jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Tigree fi Fannoo fi Shaabiyalleen harka wal keessa kaayyatanii amma lolamma injifannoo deemaa jirtu kana hageeggeessaa jiru Tigree jechaa jira. Manjariinolleen deengadda dubbattee jechuudha. Nutis gartee dhumaatii fi qophaa'insa gartee mootummaan federaalaa nu qophaa'u jiru uummata Tigraay lamaddii fixuuf qophaa'u jiru teenyee laallu jettee dubbattee jirti jechuudha. Ati asuma taa'e Amaarri kana maarroo nu dhufu jira miitirkishoo nu dhufu jira adeeroo maaltu nu dhufa? Mee maaltu nu dhufa naayim? Yoo du'aa arra du'utti hin jirru yoo buqqaatii arra buqqa'utti hin jirru yoo salphina arra salphachuutti hin jirru mee maal harkate Oromoo? Mee salphina gaafa wayyaaneen salphatiin kana arra furmaanni nu dhufe naayim? Yoo gartee maaster pilaaniidha riira Baalee guutuun hin gurguramne Bishooftuun hin gurguramne Oromiyaan guutuun gurguramaan jirtu mee maaster pilaanii santu sirraa dhaabbate? Mee du'aatii gaafa wayyaanee sirraa dhaabbate? Mee hidhaa gaafa wayyaanee sirraa dhaabbate? Sigale moo diyaaspooraan asii diyaaspooraan duraan biyya dhaqee zinaa godhuu hin dandeenye biyya alarraa deemee zinaa godhuu jijjiiramni kana sigale mee jijjiiramni ati piipirraa harkatte kana sigale
Saniifuu uummanni keenya laal if qopheessuudhaan siin jedhe. Itoophiyaan akka Awurooppaati siin jedhe. Akka Awurooppaati. Namuu daangaa fi saraarratee qaba. Daangaan sarbamaa jiru ka Oromoo qofa. Daangaan Amaaraa dhiibamaan jiru, ka Tigraay dhiibamaan jiru, ka Walaayitaa dhiibamaan jiru, ka Soomalee dhiibamaan jiru ifiifuu keenya qofa ka dhiibamaa jiru. Saba guddaa xiqqeessuun ni danda'ama kan abbaan sheeyxaantichaa jeessan ilmi hujitti hiiku jira jechuudha. Oromoo gandaan diigee, gosaan diigee, naannoon diigee dursa maal godhe? Shanee je'eeti ummata Arsiitii fi ummata Wallaggaa waliin naquudhaaf hoogganoota naannoo Arsirraa dhufe kana Wallagga gad ergee jechuudha. Kunoo shaneetu ati maali Hararge beenu, ati maali Wallagga beenu, ati maali Walloo beenu, ati maali Gujii beenu, ati maali Arsii koottu jaaniiti namicha tokko keessaa fuudhanii qaama saalaa hunda cicciranii jechuudha. Maal godhe achirratti? Arsii fi Wallaggaa akka dabaan meelaalaa dubbiitan. Duuti gaafas gurba hoogganaan Arsiisu Wallagga keessa du'ee qaamni saalaa irraa ciccirame sun Karrayyuu ni hafe, Shawaa ni hafe, abbootiin gadaa isaan duratti irra shanamne. Hacaaluu hundee isaa magaalaa guddittii Finfinnee keessatti hin rukutamne ajjeefamne. Daadhii galaan hin duune. Duuti gaafa san Arsii qofaatu du'aa, Arsii qofa shaneen barbaaddii jaan sigale. Meelaalame tokkummaa keenya itti aansuudhaan wayisan qofa dhaabe. Lafa seena qabeetti fuudheeti Boorana bahaatiin jaarajee Gujii fi Booranaa fi Baale walitti Arsii walitti diina godhee jechuudha. Tokkummaa keenya caccabsu jira beer. Tokkummaa keenya caccabsu jira jechuudha. Asiin dhufeeti Shawaadhaan mootummaan teessanii eeggadhaa jedhe. Jimma gad dhufeeti an ilma keessanii bashaashatti hin dhaladhee tokkummaa keenya daaku jira beekan. Idduu tanatti iluu dhiiseeti iluu irratti nama bobbaasaa jechuudha. Walloo gigaa fi gaafattu walloo kun hokkana isiniin jetti jee Amaaratti qaceelchaa jechuudha. Tokkummaa Oromoo kana diigee fixee jechuudha. Hararge gaddeebi. Hararge lixaa fi bahatti dacabsaniiti achii booda maal godhe gosa seenee jechuudha. Barkun ala ilma ala 12 kun bar noolee fi ala beeki ilmaan obboleeyyanii afran qalloo beekan. Kana ganaaf irraa walee gaa jechuudha. Alumaa fi noolee fi anniyyaa fi obboleeyyan bar wal fuune walirraa horre wajjin duune sigale kan abbootiin keenya gartee waliin ciniinnatanii waliin dhiiga tokko tahanii waliin naqamanii gartee diina waliin gatii kafalaa turan kana sigale hay bar anniyyaa alan feetu ala anniyyan feetu miidhaqishu. Kana hunda projektii pirezidaantii naannoo Oromiyaa qophee waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa irraa qopheeffamee gad diriirfame. Angaafasiin gabbee dubbadde jechuudha. Projektiin gosummaa ta'amma kaate tun Harargee diiguudha. Harargee akkasii gandaan balbalaan diigee jechuudha. Erga tokkummaa Oromoo kana diigee sabboonummaan gartee saba kana xiqqeessiti jee sabboonummaa irra bobbaasu eegalee jechuudha. Akkam godhe seenaan Oromoo seenaa qeenxeeti. Calii calanqoo asoosama. Aanoleen asoosama. Wanni Amaarii nama godhe hin jirtu jeeti boodarra maal godhe Minilik du'aa kaaseeti haasoysiisee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya mee wohuma isinirra raawwatame kana guyyuu isinumattiin himaa mee jala deemaa laalaan. Kana hunda wanniin si haasa'uuf akka ati teessee hidhiif nyaattuumi akka ati qophooytee tokkummaa kee ka duraanii sanit deebitu. Gosummaa wal qooduu dhiiftee naannoo wal qooduu dhiiftee yoo Wallaggaa du'e Cinaassan hokkolee yoo Walloo du'e Muyyaaleen hokkolee akka dursanitti akka deebitu ufiin si haasa'u jira. Diinni kee guddaatu aangorra jira malee ilmi kee aangorra jiruun si himu jira. Ilmi kee aangorra jiruun si himu jira. Nuti yoo Shawaan ka'ee aangoo dhugaa san harkate Harargee harkate Arsii harkate
Meemma namni akka shawaa buqqa'u jiru ni jira. Namni akka shawaa boo'u jiru ni jira. Namni akka shawaa maaster pilaanii irra fidanii biyya guutuu jala wanta godhu jiran ni jira. Sigale koriidarii jedhanii dura shawarratti hiikmee kan eegale. Ilmaan shawaatiin obboleeyyan kee dhiiga kee. Sigale isaanii mee naa himime. Mee maal harkatti mootummaa shawaatu maarree qabate baala gizeen isaanii maarree miitirkishoo jaansi gal mee maal harkate ummanni keenya arrallee zabanyaadha amma waan maraattuu takka faata miilaan beekamti takka faadha way harkate jettee naa himtasi sun farsoo fi daabboo quufnaan amaara kana gangalchinaan bakka bilisummaan isii hangasi maaliif mataan isaa hangasuma yaada si qabeenya guddoo hangasuma beekaa Bishoftun guutun tan irraa gurguramte ilmaan obboleeyyan keenya khashawaa kana yoo mootummaan tasaanii taate maaliif beenyaan kafale shimallis ol bahee beenyaan hin jiru hin jenne akkana kaata siin hin jenne waanuma xiqqoo wayyaaneen dura afaan nama diddibdu sanuu hin dhorkine mee oromoon maal harkatere balaatti dhufte malee maaltu oromoo dhufere kan oromoon ilma kiyya jee bira dhaabbatu kan oromoon ilma kiyya jee ilma kennee fi lolchiisuuf mee maal harkatere amma kan amaarri walii qabee oofu jiru kun dilli amaarri walii qabee oofu jiru kun harki guddaan Harargee fi Arsii fi Jimmaa fi Baalee jansi guutuun ijoolleen oofaa jirantu maaliif information kennanii fi ijoolleen firraa udha'uu hin dandeessu bakka teessutti itti fidanii jechuudha maaliif jeneraalota jaartiin amaara girlfriendiin tan indazaa na hojjechiisiisaa bulu mana farashatti amaara information kennitiif halkan harka isarra baasaa bulteeti sagalee rikoordi gootee fi bakka akkasii jiran jetti itti geessiti jechuudha antana amma duran dubbadde longi taayimiin dubbadde saniifu ummanni keenya waan harkatti hin qabdu waan dhabde malee amma ajandaa gartee way karaa maarree way karaa miitirkishoo way karaa galaanaa obboleeyso galaanni inni fiduu deemu wallaahi arraba hiyyarraa rifeensa buqqise galaanni inni fiduu deemu tokko hin jiru kijibaadha laala amma ummanni keenya barateeti yoo namni walitti aboo abiyyinatti hin ta'in kaa waliin jaajansi hoggi namni si sobee sikki jibimma guutuu oromiyaa keessatti aboo abiyyinutti hin ta'in kaa rabbi sodaadhu jedhan ummanni baree jira alhamdulillah rabbil alamin kaayyoon tiyya tana buufaa ta'uusaa baranii jiran galaanni inni fidu tokko hin jiru galaanni inni fiduu deemu tokko hin jiru jechuudha amma galaanarraa maalitti utaale nikuleera mee biitti tun amma nikuleera barbaaddi biyya tana nikuleera barbaachisa moo hospitaala barbaachisa biyya tana karaa galaanaati moo karaa ispaaltii barbaachisa hulaa galaanaati moo hula gartee khara ispalti barbaachisa mee naa himi biyya hospitaala gaariin qabna biyya hospitaaluma sanuu hanguma qabdu sanuu tajaajila sirri kennuu hin dandeenye jarumachi keessa taa'u doktoroota saniifuu bayii gaarii baaftee qalbi takkaan durgoo gaarii kafaltee fi duutii isaanirratti gartee waan isaan madaalaa overtime hunda kafaltee fi hospitaalummaan hanga jiru sunu ummata tajaajiluu hin dandeessisiin irratti sigale mee kanaaf nikuleera jaartame enerjii nikuleera nageenyaa jaarraa sigale mee karaadha moo mana barnootaati moo mana buufata fayyaati moo mee nikuleeraa duursame ajanduma jijjiiru amma ajandaa galaana diimaa nama irraanfachiisuu fi nikuleera nasbaanii nikuleera jaaru yaana maarre jaaru yaana adeero kun yaada gaafa mallasfaa lafa kaame kan inni oofu jiru yuutuub irra dhayxanii barbaaduu dandeessan viidiyoo barbaadaatiin jira isiniif hin asbaasu wanni inni haaree fidee biyya tanaa wanna godhachuu hin jirtu
Saniifuu uummanni keenya nama maraatee wajji maraachuun isinirra hin jiru. Nama dantaatee hin qabne wajjiin dantaatee gurguruun sirra hin jiru. Maaltu si barbaachisa? Kana hunda wanniin siyaasee tokkummaa kee jabeeffadhu. Wabootee dhageeffadhu. Dhugaan siima. Arra nama lubbuu sii kennuu jira. Arra raayyaa ittisaa keessa ilmaan keetii jira. Ilmaan kee qunnama. Hattuun tun akkatti gatii harkatturra qophaa'e. Tokko yoo dhufee hayyama keetiin ala gartee akka bakka san qabachuu hin dandeenyetti if qopheessi. Beekadhu. Arra Amaaraa fi Tigreen arra wal ta'ee wajji lolu jiru kun lola seenaa osoo hin taane lola viidiyoon lafa jiru. Kan namni gudeedame Finfinnee keessa jiru. Kan namni buqqifame waldaa keessa jiru walii galanii wajji lolu jiranii jechuudha. Anaa fi ati maal godhan hayyoota keenya jalaa nu baasuudhaaf? Akkanaa fi ati hayyoota keenya hin dhageeffanne. Akkanaa fi ati gartee waboo keenya hin dhageeffanne nu godhuuf maal godha? Diina seenaatii wajji gartee diina seenaatii wajji wal ta'aniiti diina seenaa lafa qabsiisuu deemanii diinni Abiyyi caalanii jira dhugatti. Diina seenaa nuti seenarraa dhageenya. Diinummaa Abiyyi garuu ija teenyaan garree jechuudha. Diina ijaan garte moo kan diina seenaa dursa. Uummanni keenya wanni if gaafachuu qabu. Jarammoo hayyoonni isaanii akka wal ta'an irratti hojjetanii jechuudha. Warra hayyoota isaanii irratti olola oofullee if keessaa xaraganii jechuudha. Saniini wal ta'anii jechuudha. Nuti garuu warra hayyoota keenya irratti abbootiin qabeenya keenyaa faarsee bulaa biteeti akka jaawar arrabsan akka marroo xiqqeessan godhaa jechuudha. Abbootiin siyaasaa gartee gujjaaf jeeti warra marroo xiqqeessuu fi warra jaawar arrabsu warra taayyee xiqqeessuuf eegumsa godhaa jechuudha. Abbootiin aangoo. Abbootiin qabeenyaa immoo akka gartee warri jaawar xiqqeessuu fi warri hayyoota keenya xiqqeessu kun warri gartee waboo xiqqeessu kun akkam beelooyne gartee baay'ataan duuba dhaabbataa jechuudha. Saniifuu amma mee ilaala wanni feemasiif hin jettu ta'a. Taniin maqaatti baase ta afaan dheerattu ta sammuu duwwaatun ta sammuu qullaatun mee takkuma sii ta ummataa sagalee taatu arge. Takkuma sii ta ummataa sagalee ta'a. Maaliif ichii faayidaa harkatti warra PP deeggaruu biraayis faayidaa barbaaddi. Warra gartee mootummaa mormuu biraayis faayidaa barbaaddi. Isiin faayidaa isii jiddu galeessa godhattee deemti jechuudha. Amma maal eegalannumaatu dur bar nafxanyaa fi Oromoo wajji taphachuu deema jaawar afaan isaa galatoomanii hayyoonni keenya gabbeeti lakkii diinni keenya Abiyyi malee nafxanyaan diina keenyaa miti Amaarri diina keenya obboleeyyan keenyaa jennaan ta Amaaraatu lash taanaan amma maal godhan asab sababeeffataniiti eeltiraa wajji malee taphnin ta'u malaalami. Bar Oromoon nama waan wallaaltuu tana jalatti siistama si arkuu dadhabee bar. Meenaa himaami. Amma eeltiraa wajji maaliif asabii fi maarree galaana diimaa kana sheeyxaantichi dubbii oowwiseemi gartee warra asabii fi warra maarree jedhaniiti si gale. Kana iddutti kanaan geema taphachuu barbaadanii jechuudha. Si gale. Mee yaa saba koo dammaqaa. Warri immoo ajandaa ummataa kana jijjiiruu barbaadan isin laalaa jirra isin hordofaa jirra gatii keessan numa argattan. Guyya tokko warri arra ummata keenyarra sagalee ta'u jirtan. Warri arra warra ummata keenya fixu gartee faarsitanii ol baatanii gartee kanaa jecha nama arrabsaa jirtan. Rabbilleen isinirraa kafaluu ta'a, Oromolleen isinirraa kafaluu ta'is. Tana gurra isin calawu. Wanni nuti isin kadhan ummata keenyaa sagalee akka isin taatan illee barbaannu. Ajandaa ummata keenyaa jijjiiruudhaaf hin yaadina. Ajandaa ummata keenya gartee ummanni keenya akka sagaleen harkanne sagaleen isaanii akka ukkaamamtu ajandaa jijjiiruuf saba gartee naannoon qooduuf saba gandaan qooduuf si gale. Ajandaa keenya gartee jijjiiruudhaaf hin yaalina. Jijjiiruuf yaaltanillee isinitti hin dhiifnu jechuudha.
Kanaaboo da walii kutanne jechuudha. TikTok irratti inni baana, Facebook irratti inni baana jechuudha. Karaa isin deemtan, goda isin deemtan, hunda isin jala deemnee uummata keenyarraa arraba keessan dheeraa sammuu teessan qullaa qaqqabnaa jechuudha. Sigale. Saniifuu dhaabbadhaa uummata keenyarra. Warroottan ammoo fannoo dhufuu deema jettu si haa fannisu. Adeeroo arraba woboon Finfinnee marsee taa'u jira. Fannoo miti Ameerikaa marii wobootiin ala Finfinnee seenuu hin danda'u bararra. Qaldi gootaas. Bar piippiin akkana godhatutuun buraayyuun dhayitu bara dundiinaa. Laga xaafoon dhuftu bar. Laga daadhiin dhayitu bar sodaa wobooti. Sigale. So osoo kan qabdu muka beekan dawaan seeyanii jette Oromoo. Muka beekan dawaan seeyanii jette. Marroo dirribaa waan beeytaniif wayii hoogganaa waraanaa isiniif fakkaata. Fildi marshaal wayii isiniif fakkaata. Fildi marshaal wayii isiniif fakkaata. Marroo baraan fildi marshaalummaa marroo fiin kennee bara. Nama guyyaa Oromoon guutuun lakkii bilisoomne jettu hin bilisoomne jee waraana gartee jaarratee Oromummaa arra nutilleen dhaqqabanne tana dandamachiise marroo dirribaati. Aboo bilisoomne beeyma gan jette jaldeeysaa fi maaliin bilisoomsaa haga isin nama deebitanii barnu baana bara. Numaa jaldeeysa bineensa ta'e bargaaba. Haga isin nama deebitanitti isaan bilisoomsa jeen nu bilisoomse jechuudha. Oromummaan arraa haasofnu tun, Oromiyaan arraa haasofnu tun kilaastara ciruu haatee bara opiidiyoo kilaastaraan. Wallaggi pirezidaantii biroo, Wallo pirezidaantii biroo, Iluun pirezidaantii biroo, Jimma pirezidaantii biroo, Harargeen pirezidaantii biroo, biyya nu godhuu ka'ee bara. Kilaastara nu ciruu ka'ee bara. Marroo dirribaa baraaree nama gartee osoo nuti waan harki san osoo hin qabduuti san tuffattee sigale way fannoon nu dhufuu deema way maarreen nu dhufuu deema. Fannoon bar uummata isaaniitu hayyoota isaanii wal ta'e. Hayyoonni keenya oggii wal ta'uu deemu olola irratti noofirre. Way uummanni Amaaraa guutuu bee mari'atu garteeti. Warruma akka Jaawar kana illiitota keenya warruma akka Milkeessaa kana warruma akka Taayyee Dandaa kana warruma akka itti aanaa haftee warra akka Sheekkaa Abbutaa kana ka gartee uummanni dhaga'u kana bahee wal mari'atee bar tokkummaa uummatee Tigree wajjin tokkummaa uummate. Hayyoonni keenya tokkummaa uumu jira. Ololatti ooftu dhiisire. Yokka Oromoon tokkoon barbaadde yokka Oromoon hundaa'u barbaadde Jaawar arrabsitu dhiisire. Jaawarii deeggara qaba. Marroo arrabsitu dhiisire. Marroon deeggara qaba. Daawwit arrabsitu dhiisire. Daawwitii deeggara qaba. Mararaa arrabsitu dhiisire. Mararaanis gartee wanna qaba jechuudha. Deeggarsa qaba jechuudha. So gosummaan asii nama waliin naqaa. Gandummaan asii kana godhaa. Nuti Harargeen akkana jechaa. Nuti Arsiin akkana jechaa. Nuti Wallaggi akkana jechaa. Qooma waliin dhawachaa. Hay diinni atiin waliin dhooytu eessa jira jechuudha. Diinni atiin waliin dhooytu eessa jira jechuudha. Maa walitti jibna? Maa walitti jibna? Maa wal sossobna? Jara kana hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenyaas wal ta'u jira olola irratti noofin. Jaawar Mahammad hoogganaa fannooti jechaa jirta bar kijibdu. Hoogganaan fannoo Abiyyi Ahmed. Kafannoo baay'ata baasee jaare Abiyyi. Ka arrallee ijoollee ficcisiisu jiru Abiyyi. Uummanni keenyaas ustaniituma harka marattaniin taa'ina ijoolleen teenya eessa jirti jaa gaafadha. Warri raayyaa ittisa kaninaan maqaasaa raayyaa hirrisa biyyaa jeetti baase kana. Raayyaa ittisa biyyaatiin kamaalii miti. Raayyaa hirrisa biyyaa. Kan uummata keenyaan hirrisuudhaaf uummata keenyaan dhukkeessuu hidhakkan. Raayyaa hirrisa biyyaa kana. Warri gartee ijoolleen teessan raayyaa hirrisa biyyaa kana isinirraa fuudhaman. Ijoolleen teenya tan amma duroof guurtan eessa jirti jaa gaafadha please. Duuteen awwaallanne. Boonyee du'aa hin gooneef. Madaawee wallaannanne. Ijoolleen teenya eessa jirti? Jiraatee sagalee isaan dhageenye eessa jirti jaa gaafadha. Sigale? Yoo duutee boochee awwaallatta.
yoo jiraate gurgurattee wallaanatta yoo lubbuun kan jiraatu taate dawwaltee sagalee isaa dhageesse boqottaa jechuudha kana sadeen keessa waan hin jirre osoon ka du'e sitti himin osoon ka du'eef gaddan labsin ka jiru fuudhee yuunivarsiitii laqaaqee fuudhee amma ijoollee poostii jaawariis godhaa jiru anillee godhaa jiru harkaa jirtanii ijoollee baadiyyaarraa dhuftee magaalaa kireeffattee ganti gartee ooyiruu hanga qaburraa haga tokko gurguree barsiifachaa jiru dirqamaan qabanii oofu jiranii jechuudha namni dirqamaan dhaqee sii lolu hin jiru namni dirqamaan qawwee dura dhaabbatu hin jiru amansiisu qabda raayyaa ittisaa nama godhuudhaaf gartee siyaasaa hojjettee nama kana amansiisu qabda kaayyoo lolaniif san ummatatti himu qabda kaayyoo du'aniif kana ummata barsiisu qabda kaayyoo namni raayyaa ittisaa ta'uuf ummata barsiisu qabda jechuudha akkanumatti namni ibidda yaa'ee siin lolu